goftadini irrabina dakkabi jedini sabni keesi firiiri jajjabduu kaafibila bobo yaa goftadini irrabina dakkabi jedini. Egaan daawwattoota keenya akkuma argitan ammaan kana bakki itti argamnu magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatti galma Hayaat Hotel keessatti argamna. Egaa akkuma beekamu sadaasa 11 bara 2016 kan irraa jalqabee haga guyyaa har'aatti walgahiin guddaan asii geggeeffamaa jira. Kunis akkuma beekamu yaa'ii hoogganoota Oromoo yookaan Oromoo Leaders Convention kan jedhamudha. Egaa mariin inni guddaan irratti xiyyeeffatame haala Oromoof Oromiyaati. Innis yeroo ammaa kana tarkaanfilee ajjeechaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti fudhataa jiru ilaalchisuun bal'inaan hegeree Oromoof Oromiyaa gara fuula duraa irratti mariin geggeeffamee jira jechuudha hoogganoota Oromootiin. Egaa guyyoota sadiif walgahiin kun haala dinqisiisaan geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa kana galma Hayaat Hotel kana keessatti ammoo kan geggeeffamaa jiru waltajjii marii hawaasaa wajjin waldaaleen hawaasa Oromoo guutummaa addunyaa irraa argaman yeroo ammaa kana bakka kanatti argamanii ammaan kana boqonnaa irra jiru. Egaa amma boqonnaan booda kan geggeeffamuuf ta'u akka warroota sagantaa kana geggeessan irraa hubannetti ittibaa cuunfaa guyyoota sadiin kana hoogganoonni Oromoo dhimma Oromoo hegereef gara fuula duraa irratti maal akka mari'atan ummatichaaf yookaan hawaasa argame kanaaf kan ibsan ta'aa jira. Egaa hawaasichis qaamaaf qalbiidhaan haala qaama miira gammachuutiin ittibaa walgahichaa kana haala dinqisiisaan eegaa jiru. Egaa mee walgahichi kun akkamiin akka xumuramee fi cuunfaan isaa hoogganoonni Oromoo kun maal akka ibsuuf deeman kan waliin hordofnu ta'a. Egaa akkuma beekamu amma daqiiqota 15 fi boqonnaa irra jiranii boqonnaan booda ammoo cuunfaa isaa ibsama. Akkuma beekamu guyyaa dheengaddaa irraa jalqabee yaa'iin kun kan geggeeffame yoo ta'u guyyaa dheengaddaa akkuma beekamutti itti baniinsa walgahii baniinsa isaa ta'a akkasumas wal barumsa waldaalee hawaasa Oromoo bakkoota garaagaraa irraa dhufan kan ta'e yoo ta'u guyyaa kaleessa ammoo yaadannoo mormii guutummaa Oromiyaa keessatti waggaa tokkoof geggeeffamedha. Achirrattis wantoonni hedduun ka'anii akka turan kaleessa si yaadachiifne turre. Kanumaan wal qabatee guyyaa har'aa cuunfaa isaa yookaan ittibaa yaa'ii hoogganoota Oromoo kana ibsuudhaaf qophii irra jiranii. Egaa akkuma isin ibsinetti gara boqonnaa irra jiru boqonnaan booda ammoo cuunfaan kun akka ibsamutti kan eegaa jirru. Kun kanaan osoo jiru Oromiyaa keessatti yeroo ammaan kanas rakkooleen jajjabaan geggeeffamaa akka jiru odeeffannoolee nu dhaqqabanii jiru. Egaa kanuma irratti kan yaa'iin kunis hundaa'ee maal haala yeroo ammaa kanarratti marii geggeessaa kan jiran. Egaa cuunfaa isaa maal akka ta'e akka hawwiidhaan eegaa jirtan abdii qabna. Kanumaan mee cuunfaan kun yookaan ittibaa walgahii guyyoota sadii yaa'ii isaa kana akka waliin hordoftan gammanumaa isin affeerraa. Egaa tamsaasni OMN kallattiidhaan Atlaantaa Joorjiyaa irraa isinii dabarsaa jira. Ammas numa hordofa. Amantii deelamtis bari'uu geessee lammiin dhaame gadaa bilisummaa daawwa bosonaa galma. Hayyuu beekaa qabna kan sabaaf yaaduu doorsifna lagaan taate ajjeesirra jedhuu diinaa keessa akka gumaan baate. Jaallan kufanii singan dhugumaa isaanii lola muraasaanii mutaadhaanii cibraadhaanii sabniidhaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii. Tolemee obbo Abdallaa Sulee yeroo ammaa kana kun waldaan hawaasa Oromoo guutummaa addunyaa irraa bakka kana argamee marii geggeessaa jira.
akkasumas korri guyyoota sadiif geggeeffame cuunfaan isaa yookaan itti bahinsa isaa ibsuudhaaf qophaa'amaa jira. Mee guyyoota sadiin kana haala akkamiin geggeeffame akkamitti argitan isin? Haala bareedatti geggeeffame yoo dhugaa habar baaduu taate awwaalamarraan gammadi. Duraan dursee Oromoo amata 18 waliin argin wal arguu kanarratti isaan irratti nin gammadi. Lammaffammas hawaasa Oromoodha dhalaa dhiiran baye keessummaa teenyatu nama keenyatu nutti dhufe jedhanii halkanii guyyaa isin kaddamanii isin tajaajilanii miidheessanii akkatti isin qeebalanii hawaasa kan akkatti tolchuu kanarra haalaniin gammadi. Yaa'iin hoogganoota Oromoo kun ka guyyoota sadiif geggeeffame kun milkii akkamii qabaa? Uummanni Oromoo yaa'ii kanarraa yookaan kora kanarraa maal eega jettanii yaaddu? Kora kanarraa wanni eegu uummata Oromoodhaa duraan dursee yoo dhugaa barbaadde tokkummaadha eega. Tokkummaadha barbaachisa. Tokkummaa ta'uu baatu hangama kiyya dhaabni Oromoo odoo dhibba ta'e illee nan fedha. Nam tokkotti kan waliin balaaleffan wal gargaaranii wal jaalatanii waliin qabsoo laal fakkeenyaaf amma qubni kiyya kun 5 kanarraa tokko yoo murame irruudha malee wanni hin ta'u. Tanaaf jecha dhaabni Oromoodhaa tokko ta'ee wal mari'atee waliin deemuudhaan fedhan gama kiyyarraa. Amma tunis jammarriidha malee waan muratiin waan dhumee miti. Mariin gana deema gana uummata hafe hunda walitti qabanii tokko ta'anii bobba'anii kanarraa wanniidhaan qaba abdiidhaan qaba. Uummanni hagana baay'atu haala Oromiyaa irratti mariidhaaf kan guyyoota sadiif geggeeffame kana akkanatti bahee hordofuudhaaf qaama qalbiidhaan eeggatee cuunfaa isaa caqasuudhaaf bakka kana argamuun maal isinitti dhagama baay'ina uummataa kana walaata? Maqinsuma Oromooti. Wanni kana hunda fide qabsoo biyya keessatti dhiiga biyya keessaa jige roora usantu roora insa gala akka galaanatti dhiiga yaa usanii fi Oromoo qabsoo ifiitiif kaate santu nama kana mara dammayse karaa qabsoodhaa harkise. Saniif dhufan kun hundinuu namni hoggaanii fi dhaawame ni laalata hogga laalate ni dirmata kunis ni iyyata kunis itti dirmataa inni ni sifirraa dhowu. Si galee tanaaf dirmatanii akkatti dhufanii wal tayanii wal gayanii dubbatanii addaan galuu irraan gammada'an. Fuula duratti illee waniin dhaammadhu Oromootti dhaamni tokko dhaaba tokko kan balaaleffan. Mucaa kalee asirratti dubbate sunu waan gaarii hin dubban yoo dhugaa ka dubbannu taate asirratti ka dhaaba abaare sun garte waan gaarii dhaamti namni fi waliin abaaru. Tokko xilaatni jiru Oromoo walitti xilaatummaan qabu obbolummaa malee foon tokko dhaloota tokko. Dhaloonni kun gara walirraa dhaquun qabu. Waan qabnu wajjin qabna. Wal kabanyee wal jaalannee wal mariyannee waliin deeminsaa bakka nu gahe. Ammoo waan hamtu miidiyaa irratti hadaraa rabbii kan dabarsine. Ormi xilaanni keenya nu tuffata. Si galee wal tuffatuun gaarii miti. Wal tuffachiisuun gaarii miti. Wal kabajuu wal guddisuutu gaarii. Uummata Oromootiif wanni dhaabu. Hundi isaanii wal kabajanii wal jaalatanii xiqqaa guddaadhaan dhalaa dhiiran wal mari'atanii dhiiga biyya keessatti dhangala'uusaniif jecha karaa gamasii deebi'uudha. Namticha aangoo harkaa qabu hawaayuu murteessu warra biyya san jiru. Nuti gargaarsa isaaniiti. Abbaan fedhallee gargaarsa isaaniiti. Halkanii guyyaa ajjannee isaan duuba ajjannee gargaaruudha qabna. Obbo Abdallaa Suleedduu galatoomaa mee cuunfaa isaa kana walumaan hordofnaa ulfaadha. Galatoomi atilleen na gaafatuu keeti. Toligaa akkuma arginu guyyoota sadiif kanaaf obbo Khaalid hedduu akka tattaaffachaa turtan waldaalee hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa irraa dhufan kana keessummeessuudhaan tajaajila garaagaraa kennuudhaan akka geggeessaa turtan argaa turre. Mee haga ammaatti wanni isin argitan itti bahinsi isaa kunoo cuunfaan kunoo maal fakkaata akkamitti ilaaltan? Guyyaan irraa guyyaa seena qabeessaa wanni ilmaan Oromoo cuftii bakka iddoorraa dhufanii Kaanadarraa, Yuuropparraa, Ameerikaa guutuurraa har'a guyyaa irraa ilmaan Oromoo guutuun asirra mul'atee aara malee, arraba malee, wal tuquu malee laffaatii baatii takkaa fi cinaa sadarkaa kanaan gayuudhaan hedduu gammachuu guddaan na dhagayama. Wanna kanarratti irra dadhabnee akka United Oromo Community Chairmanattis akka wanta kana qopheessuu irrattis fuulduraan waan kanaa fi kana fakkaata waan Oromoo takka godha waan Oromoo wal barsiisaa irratti
hangaan lubbuun tiyya jirtu qabsoo haqa Oromoo bira dhaabbachuudhaaf ahdiin seenaa jechaatiin dabarsa. Mee walgahiileen yookaan yaa'iin guyyaa sadii kun uummata Oromoo biratti akkamitti ilaalamaa? Faayidaa akkamoo argamsiisaa? Uummanni Oromoo maal irraa eega jettanii yaaddu? Wanni kun wanni nama gammachiisaa guddaan ilmaan Oromoo cufti waliin dhufanii bakka sagalitti gargar baasfamee waraqaan adda addaa laatamee fi osoo nam tokkolleen keeysan seenne nam tokkolleen gamana deeme osoo hin jenneen isaan nama isaaniin deemu wal marihatanii xalayaa irratti irra marihatanii maaltu nuu mala haa tolaa jabeeffachaa haa dadhabaa irra akkamitti irratti hojjenna ja'anii fedhii isaaniitiin dhiibbaa tokko malee ilmaan Oromoo osoo nam tokko siin hoggona osoo hin jenneen hawaasa fedhii hawaasaatiin wanna kana qophaa'u isaatiin fuulduraaf uummanni Oromoo sirna gadaa dheengadda jennu san dhugaa haa deebisee fakkaata ammallee tun ta duraati malee tamaayyiti miti itti fufa kan jiruun ahdii qaba. Tolegaa bookaalee didduu galatoomii ulfaadhu. OMN Oromoo TV cufti keessanuu as dhuftanii waraabdanii nu wajjin dadhabuu keessaniif galanni keessan bilisummaadha galatooma naajiraadha rabbi isin hadiisu. Ulfaadha. Egaa daawwattoota keenya ammas mee yaada namoota walitti qaqqabachuu jirra. Itti bahinsa walgahii yookaan yaa'ii idilee hawaasa Oromoo kana ilaalchisuudhaan mee maaltu itti dhagama kan jedhu mee hawwata Oromoolee ni gaafanna. Mee dursa maqaa keessanii fi magaalaa kamirraa dhuftan? Magaalaa ani jiraadhu magaalaa Joorjiyaa Atlaantaadha. Maqaan kiyyaa Mariyaam Abdulaziz Ussooti. Adda Mariyaam mee akkamitti ilaaltan walgahii Atlaantaa geggeeffamaa jiru kana haala akkamii ilaaltan? Hodduu waan nama gammachiisaati. Oromoon yoo tokko taate malee yoo tokkummaan keenya jabaate malee bilisummaan teenya hin jirtu. Kanumaafuu dhaabni siyaasaa adda adda jiru kuni walirratti olollee oofuu hin barbaachisu. Yoo dhugumatti bilisummaa hafeenu taate bilisummaadhaaf boruu ganama qabsoofnee yeroo dheeraa irratti hawa herregamees halubbuudhaan osoo jiruu rakkoo meeqa osoo hojjechuu danda'anii osoo jiruu isaanii jiraachuu danda'anii qabsoo uummata Oromooti jecha gabbahan har'aan tana yoo bilisummaa san taate fedhii uummata Oromoo yoo taate yoo gartee aangoo barbaada taate malee tokkummaa Oromoo ijaaruun nurra jira. Isaanillee yaadama uummanni Oromoo yaadu kana walgahiin har'aatuun hodduu nama gammachiisti waa hodduu irraa barree akkanumatti nama keenya biyya keessa dhufu jiru ilmaan xixiqqaa. Isinoo mee walgahii guyyaa har'aa kana maal argitanii mee guyyaa sadiif as keessa geggeeffama akkam ilaaltan? Hodduun irraa gammade Oromoon tiyya takkanaa taanaan walgahii bareedduu tunnaa dhufnaan hodduun irraa gammade. Hodduun irraa gammade hodduu qalbiin tiyya hundi na gammade akkam bilisoomee na fakkaata. Uummata Oromoof maal dhaamtan? Uummata Oromoo nagayaa fi fayyaan dhaamaaf gammachuu wajji. Eenyu sin jaallate? Usmaan Rakkoo guyyuutiin si harka qaati. Galatooma ulfaadha. Akkasii ilaal dubbii rabbii jabduudha. Oromoon gootota ayyo waliin qaadhimamtu. Boraatii jayinotaa kutaan 11 lafa Oromootaa jetiin irra farrame. Akkasi. Maqaan keessanii nu dhumarratti? Maqaan kiyyamoo Nuuriyaa Abdulaziz Ussooti. Magaalaa kam keessa jiraattan? Magaalaa Atlaantaa kana. Yeroo jalqabaatiif argitan moo uummata kana baay'atu kana yeroo lammaffaa yoo sadaffaa argitan? Naan harka ganda Tigreeraa na baasee hoteela guddaa kana na fide boo rabbii jii. Uummata Oromoo biyya keessa dhumu hoo haala kamii ilaaltan yeroo ammaa kana baay'inaan? Cisaa galgalaa fi guyyaa hogguun harka booyaatiin bulaa hogguutti akkan gammadu qalbii kiyyaan na caba akkasi. Ulfaadha galatooma. Atillee naa jiraadhu umrii dheertuu siyaa. Egaan daawwattoota keenya mee haala yeroo ammaa kana geggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan hoogganoonni Oromoodhaa yaa'ii isaanii guyyoota sadiif geggeessanii isaan kana keessaa haala adda ta'een kan geggeessaa jiranii fi qindoominaan kan qindeessanii geggeessaa turan tokko Profeesar Isqeel Gabbisaati. Mee Profeesar Isqeel Gabbisaa haala jiru gaafanna. Profeesar Isqeel Gabbisaa mee akkam jirtu? Guyyoota sadiif walgahii geggeeffamaa jira. Yaa'iin kun mee haala kamiin geggeeffamee gammaatti? Haala gaariidhaan geggeeffamee guyyaa sadanuu. Kaayyoon inni guddaan irratti hundaa'ee yaa'iin hoogganoota Oromoo kun geggeeffame mee maali gabaabumatti? Tokkoffaan waa'een siyaasaa dhimma ummataati. Dhimma ummataa ta'e waan ta'eef hoogganoota siyaasaatu siyaasa deemsisituu hin ta'in hoogganoonni siyaasaa ummata keessa taa'anii waan ummati jedhu dhaggeeffachuu baruun waa guddaadha. Kun ta'eera. Lammata dhimma biyyoolessaa ummatatu mari'ata. Mariidhaan ta'a. Yeroo hundumaa mariidhaan ta'uu qaba kun.
aadaa Oromoo keessaa kan bahu gadaa Oromoo keessaa kan bahu dhimma biyyoolessaa mariidhaan xumurama. Kanaafi aadaa kana deebisnee akka gaariitti akka haaraatti hordinee jirra. Ammaan jalqabee uummanni Oromoo dhimma biyyoolessaa gaafa haasa'u mariidhaan godhataa jechuudha. Marii kana jechuun ammoo uummataaf ibsamoo namootuma marii irratti argametu dhuunfaatti mari'atamee murtii tokko murteessa. Tokkoffaan walgahiidha kan irra walgahii hoggantootaati gara nama 600 warra siyaasaa, warra hawaasaa, warra amantii, warra dubartootaa, warra dargaggootaa akkasumas immoo namoonni dhuunfaadhaamanis waamaman jiru nama 600 kan ta'u. Asitti gaafa mari'atanii ummata keessatti gaafa mari'atanii bakka bu'oota ummataati isaanis mari'ataniiru. Dhimma asitti mari'atamuu jalqabe immoo hawaasa isaanitti gaafa deddeebi'an itti akka fufaniifinis immoo konvenshiniin kun qajeelchama akka itti kenneeti jira. Garlachuutti iyyuu nama ta'aa jechuudha. Asittis mari'atame ummata keessattis mari'uun itti fufaa jechuudha. Akkuma beekamu guyyoota sadiif qaboon yaa'ii marii kanaa bal'inaan hin ibsamne bifa dhoksaatiin geggeeffamaa ture. Haa ta'u malee karaa birootiin ammoo akka odeeffannoon dhageenyutti haala adda addaa irraa akka mari'atame kan jedhamu sabaa himaalee adda addaatiin irraan facaafamaa ture. Gama keessaniin bahe moo wanti sun inni bahe sunoo qaama marii kanaati moo kanaan ala fakkaata jettanii yaaddu? Waan iccitii tokkitti iyyuu hin qabu ture. Akkas jechuun televizyiiniidhaan hin dabarree miidiyaadhaan hin dabarree yoo ta'e seerri kana baase hin jiru waan mariin uummanni godhatu hundumtuu miidiyaadhaan darbuutti jira yeroo sanatti kan jedhu. Ajandaa qabna turre. Ajandaa keenya irratti uummanni yeroo dheeraa irratti fudhatee irratti mari'ateera. Waan bakkeedhaati labsee warra ummata Oromoo kana takaaluudhaa fi barbaadutu baase malee as keessaati wanti bahe duras dhoksaan qabu ammas dhoksaa hin qabu. Uummanni irratti mari'ateera fudhatee ammas baheeti irratti mari'ata. Dhoksaan tokko illee jiru dhoksaa kan jedhee dubbatu waa dhoksuudhaaf kan barbaadudha malee Oromoo kana keessa hin jiru. Cuunfaan marii kun amma yoom uummataaf dabarfama? Amma moo yeroo biraa itti eeggatan jechuudha? Cuunfaan kun waan press release jedhan ammayyuu silayyuu darbee ture ammas immoo deebisee dubbifama. Kanarraa kan hafe miidiyaa irratti gaaffii yoo dhiyaatu uummata Oromootiif ibsi hin baha. Waan namni jedhu caalaa iyyuu immoo wanta mul'atu miidiyaa kanaan wanta mul'atutu jira. Namni amma gadi bahee jiraafiti malee namni 600 amma immoo asitti nama gara 1,000tu waamamee jira. Kanaaf akka ijaanuu wanta mul'atudha jechuudhaaf hin jedhu. Dhimma egeree Oromoof Oromiyaa irratti gara fuula duraatti mariin kana fakkaatu geggeeffamuudhaaf waan karoorfame qaba. Kun isa jalqabaati. Mariidhaa fi isa jalqabaati. Amma sila siif himee jiru. Hamma har'aatti namni waltajjii irra taa'eetiti kana jedhee dubbata. San booddee gaaffiif deebitu ta'a. Isa booddeen deebi'ee manatti gala namni. Har'a mariitu ta'e uummatatu irratti mari'ate. Iddoo halleeti kan waamame. Kun itti fufuu qaba. Aadaa keenya deebisnee gad hordanne jedhee sila siif himeetan hin jira. Mariin kun itti fufaa kallattii adda addaatiin itti fufuu irra jira. Dhimma adda addaa irrattis immoo mari'achuun akka aadaa nuu ta'uutiifiti har'a gad hordine jechuudha. Egaa akkuma beekamu mariin kun bifa naamusaa fi bifa qindoomina jabaa qabuun geggeeffamaa ture. Egaa haala san hordofaa waan turreef hedduu galatoomaa ulfaadha marii kana fakkaatu irrattis walitti deebinaa galatooma. Galatoomeetis. Tole mee maqaan keessan eenyu jedhama? Maqaan kiyyaa haadha Jaafar jedhani. Har'aan kana asitti argamtanii uummanni Oromoo yookaan hawaasni Oromoo marii bal'aa irra jira keessattuu haala Oromoo keessatti raawwatamaa jiruuf isin kana mee gama keessaniin akkamitti ilaaltan? Wallaahi akkaan itti ilaaluu hin qabu. Qiyaasumaa akkan je'ee himuun natti xiqqaate. Ani waan jiru yoo akkana heddumina namaa laalu haala bilisoominatti fakkaatte nama waan hedduu keessa dabre waan hin ta'eef yoon keessa keenya laalu na boochifti. Sabni koo Oromoon wallolli warra fi dhiiga ilkeeti. Dhiiga ilkee garii ni tufan garii liqimsa. Yoo jabduun dhufte foonii walirra afoontu foonii laalata. Yoo guyyaan arraa kun nu laaleessee araara nu idduu buusee wal nu jaalachiisee wal nu qabachiisee qabsoorra nu bobbaasin guyyaan nu wal taanu naf. Ani inumaahu dhiiga keenya sareen arraabu jirti. Reefka keenya bineensi nyaachuu jira. Niiti ulfaatu ajjeefamu jira. Ilmoo amma 8 jaarsa amma 80 ajjeefa. Halkan har'a nuti asii gaarii nyaannee gaarii uffannee gaarii dhuynu kan ilmaan meeqaatu lubbuun isaanii badaa jira. Meeqaan mana hidhaatti garafamaa jira. Meedhaatu bineensi bosona nyaachaa jira. Guyyaan kun guyyaa murteessaa. Guyyaan kun wallollee warra fi dhiiga ilkeeti garii tufanii garii liqimsanii Oromoon har'a wal qabattee ol kaatee
dhiiga ilmaan kanaa kafaluu qabdiin jaangara. Tolee galatooma egaa daawwattoota kennaa walga'iin amma jalqabaa jira boqonna xumuranii deebi'anii jiru kallattiidhaan tamsaasa kenna dabarsinaa ammas nu hordofa. Tolee fiixaa mootii ati waan kana keessatti qooda fudhattee akka qindeessaa turtee fi itti jirtu argaa jirra. Mee hagammaa ka'umsarraa hagammaatti mee gabaabumatti maaltu ta'aa ture? Mariin ijoo kanaa maal fakkaatu? Haala bareedaadha. Waan goona keessa dura waan kanaa konferansii kanaa konferansii kana yeroo dheeraadhaaf itti hojjechaa turre. Koreelee adda addaatu ture. Koree Delegate Affairs, Koree Programming and Management, akkasuma Koree PR fi Communicationii, akkasuma Koree Lookaaliidha ka Atlantaa jiran. Loojistikii hedduu dadhabbii guddaadhaan godhamee hanga ammaa milkiidhaan deemaa jira. Itti bahinsi isaatiis hedduu bareedaadha. So kanarratti I think diversity Oromoodha, sector of society kallattii hundarraa walitti qabatee konvenshinii akkanaa sadarkaa yeroo jalqabaatiif sadarkaa kanatti godhame ammas immoo ka Ameerikaa qofatti osoo hin taane biyyoota biraa hedduu irra naannahee akka deemsifamuudhaaf jiraatuun isin beeksisuu barbaada. So hedduu irraa gammannee jirra. Namoota umrii guguddaadha, daa'imman xixiqqoon, dubartoonni Oromoo hundi sektariin soosaayitii keenyaa hundinuu kan irratti hirmaatee fi gammachuu guddootu namni hedduun ka yeroo dheeraaf waliin argina amata 15-20 booda ka wal argan asitti gammachuu bara gullalleedhaa kaan fakkaata akka argatan hedduu irraa gammade. Egaa akkuma beekamu akkuma ati jette mariin kun marii yeroo gullalleetii wal fakkaataa seenaa gullallee irraa yoo dhageenyu egaa sadarkaa kanatti haala kabajaa fi naamusa qabuun uummanni Oromoo yookaan hawaasni Oromoo walitti bahee dhufuun baay'ee nama gammachiisa. Egaa mee amma cuunfaa fi itti bahiinsa marii guyyoota sadiif geggeeffame kana ibsuudhaaf ta'anii waliin hordofna. Egaa daawwattoota keenyaa marii guyyoota sadiif yookaan yaa'ii hoogganoota Oromoo guyyoota sadiif Atlaantaa Joorjiyaa keessatti geggeeffame yeroo ammaa kana qindeessitoonni yaa'ii kana hawaasa Oromoo 1,000 ol argamuuf ibsuudhaaf ammaan kana qophii irra jiranii. Egaa bakki mariin kun itti geggeeffamaa jiru as Atlaantaa Joorjiyaa galma Hayat Hotel keessa. Egaa hagammaatti sagantaalee kana qopheessaa akkasii waliin ture anis Usmaan Hukumeeti gama ogummaa fi teeknikaatiin ammoo Fuwaad Siraajii wajjin jirra. Egaa mee cuunfaa isaa yookaan itti baa yaa'ii hoogganoota Oromoo kanaa wajjin hordofna itti dhiyaadha numa waliin tura. Walgaa Oromoota wiirtuu maacaftuu lama Finfinnee biyyi tufaan akkamiin gurgurama. Didi maaliif godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti tuqii lafa kee lakkisini. Eenyu baashiiti gurbaa kanneen haala seenaa nati nuuf karoo keenya. Lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama. Gaaddisa tumaa seeraa feera caffeetu lama. Hiikumaan si tiksinaa nutis kaane tokkummaan. Kanaafi gurbaa barataa mooyyeedhaa eegame. Booree baafata ilmi guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi. Gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba ugguraa. Osoo Oromoo ta'ee maaliif biyya gurgura. Dadamma kilakki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami. Amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfatte haala gaani. Dadamma kilakki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami. Amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfatte haala gaani. Oromiyaa biyya koo meeqa siif bitimame dhiigaan si tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame. Seenaa guddaan daganne sirraa qaamna Finfinnee kanaafi garaan keenya yoomuu kan sin daganne. Dachee seena qabeetti yaada gootota kumaa bara dheeraaf kabajaan jiraattee bara diinni si mulqitu. Kan guddataa raddoo kumaaf diinaan dhuunfatama. Kee guutoo wasarbiif kee qajeelaa dooyyoo badoo dachaas faatture kan gadi hin jenne roorroof. Finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraa loome goonni guraaraa lata asirratti fannifame. Bara waaree golollee keenya turte gullalleen bara daalacha waamii biyyi yoom
gurgurame. Master Bilani jedhanii sanyii si dhuguuf malaani Oromummaa keenya qofaan tokko taane diinaan kanneen olkaan. Master Bilani jedhanii sanyii si dhuguuf malaani Oromummaa keenya qofaan tokko taane diinaan kanneen olkaan. Dukasa bombi haleeni biikeemi ari'een kuma qabu dubartiin deebi'u yoomuu jajjabeeni falmataa fi murataa jabaadha dhagoonni baasee kootumatu beeka ololtuuf gantuuf haguura sabaasi hunduusuma eega maatti beekti gadheen lafa dhiirri hoolu akka goonna jeese foon allaatti sooru akkas naa jedhi maatti beekti gadheen lafa dhiirri hoolu akka goonna jeese foon allaatti sooru rajjedhuu qalbiina kee garaa naaf himee jaarraa tokkon caalu jabaadhu yaa wabooboota biyyaaf lolu karaa natti deemtu milkiinsiif haa tolu beelaaf dheebuun argiin ganamaa galgala ajjeesii sooratu bineensa daggala qabeenyi biyya kee hundumtuu siif sifa jabaadhu qeerransoo fuuldurri kee ifa. Absoon diddaa gabrummaatti dhufa injifannoon dhiigaan ni dhufa fuulee jaallan dhiigaan tattaraaraan galmaan ni geenya. Miniliki garuu qaamne yeroo wayyaanee diriiraan maqsite biyya keenya hin saamsitu lollaa jetti bosona laksite ijaaramte afaan qawween jillee oromiyaa walabaanii ijaarra gaachanni saba oromoo wamoonaa jiraatu akka oromiyaa fi oromoo falma hin lakkifnu beelaaf dheebuuf hin jilbeeffannu uumaa barataa oromoo ni baasna alaabaa keenyaan dura oromiyaa finfinneerra ni mirmirsiifna injifannoon uummata oromoo. Tolemee maqaan kan keenyu. Dr. Ifra Aliin Jaama. Dr. Ifra dhiyeenya biyyarraa dhufte natti fakkaata akka dhageetti. Akkami haalli biyyaa? Haalli biyyaa egaa especially ilmaan Oromootiif waa'ee hedduuti karaa hedduutiin hedduu nama dhiba. Namni qara'ees karaatti qara'eessaniin hawaasa keenyaaf karaatti gargaaru hedduu nutti cimaa ta'e jechuudha. Mee haala biyyaatiin wal qabatee yeroo ammaa kana marii guddattu geggeeffamaa jira Atlaantaa keessatti kanarratti atis akka argamte quban qaba akkamitti ilaalta marii hagammaa geggeeffame kana? Mariin amma geggeessame kun dhugattuu hedduu marii guddaadha. Ilmaan Oromoo hedduun biyya adda addaarraa walitti qabamnee jirra. Takkummaa keenya agarsiisa yaada takka qabannee akka deemnu nu godhe namni hedduun akka wal baru akka yaada takkaan deebi'uu nu godhe jechuudha. So waa'ee guddaa irratti dalagame yaada keenyaas ibsinee jirra yaadni hawaasaa dhiyaatee irra mari'anneeti waan takka murteessineeti addaan deemne jechuudha. Dr. Ifra akkuma mana kaaftetti ati dhiyeenya biyyarraa dhuftee mee uummata biyya keessa rakkoo keessa jiruu fi hawaasa Oromoo biyya alaa kanatti uummata biyya keessa dhumuuf jecha dhiphataaruuf rakkataaruuf yaaddaa jiru kanaan wal qabatee waliigala dhaamsi ati qabdu maali? Dhaamsaan ani qabu maali? Jabaachuu qabnaadha. Takkummaan keenya itti fufuu qaba. Qabsoon itti fufuu qaba. Namni wal jabeessuu qaba. Namni waliif dhaabbachuu qaba. Kanaan ani dhaamsa maaliif bilisummaan takkatti hin dhuftu. Tanaaf bilisummaa keenya kanaaf jechuudha akka itti fufuu namni wal gargaaruu qaba. Ka biyya alaa jiru ka biyyarra jiruuf hamilee isaatiifuu wal gargaaruu qaba jeetiin yaada. Tanaaf ka biyya jiruus ka as jiruus harkaan wal qabateeti karaa bilisummaan deemuu dandeenya jeetiin yaada. Tolee turtiina wajjin taasifteef galatoome. Anis hedduun isin galateeffadha. Tolee gaamee maqaa keessanii fi magaalaa kamirraa akka dhuftanii amma Atlaantaa keessatti argamtan naaf ibsaa. Tolee maqaan kiyya Saalee Hassan Usmaan Jaama. Kan jiraadhu Kaalifoorniyaa magaalaa San Diyaagooti. Lafa dheeraa irraa qaxxaamurtanii sababni dhuftaniif dhimma Oromoo akka ta'e beekamaadha wal namaan gaafachiisu. Mee uummanni Oromoo ammaan kana marii geggeeffamee guyyoota sadiif geggeeffame yaa'ii hoogganoota Oromoo kana eegaa jira.
yaa'iin kun cuunfaan isaa milkii akkam argamsiisaa haala akkamiin eegaa jirtan isin? Duraan dursee warra waan kora kana qopheesseef galatoomaan jaa akkasumattis saahibboottan keenya ka waggaa baay'eedhaaf waliin arkin Oromoon yeroo baay'eedhaaf ka waggaa 20 ol waliin arkin asitti wal arkuu kiyyaafillee galata guddaan nutti dhagahama gammachuu guddaadhaan na dhagahama akkasumattis sagantaan kun dhugumaan sagantaa Oromoof barbaachisaa ta'e sagantaa murteessaa ta'e Oromoo waan isa barbaachisu waan na feesisee irratti mari'atee jira irrattis hojjetaa jira fuuldurattillee hojjetuuf deema kuni waan nama ajaa'ibsiisu akka malee waan namatti illee tolu tokko jechuudha. Fruitful discussion asirratti adeemsifamee jira jechuudha. Mariin geggeeffame kun hagam takka faayidaa keessattuu rakkoolee uummata Oromoo biyya keessa geggeeffamaa jiru dhaabsisaa akkasumas sadarkaa addunyaatti dhageettii akkam qaba jettanii yaaddu? Bareedagaa mariin kun akka ija kiyyaatti hoggaan akkatti ilaalu bu'aan inni mariin kun buusu tokkoffaa ilmaan Oromoo biyya keessaa wareegamaa jiran dhiigni isaanii gandhagamaa jiranis Oromoon as jiru afaan tokko tahee yaadaan walii galee dhaabbanni Oromoodhaa kan bakka bakka garee sagaliin qoodamee jiru wal dhufee wal ta'ee afaan tokkoon sirna tokkoon walii gallee jirra tokko taanee jirra dhimma Oromoo irratti nu hundinuu afaan tokkoon blookii tokkoon dhaabbannee mirga keenya falmannaa warra jiru kanaafuu kun baay'ee na gammachiisee haala addunyaatti yoo laalle immoo yoo namni walii galee alaa gala Oromoon arra walii galee jira gammadee jira kanaafuu ijji addunyaatis haalli isiin barbaaddu waan kana nama tokkoomee barbaadaa jechuudha rabbiillee nama walii galee alaa galaa jechuudha nama walii galee jaalataa jechuudha nama tokko ta'e jaalataa jechuudha kanuma galatooma ulfaadha. Tole gaamee obbo Amiin Jundi Vancouver Canada British Columbia irraa dhuftanii mee haala kamiin geggeeffame gabaabatti mariin guyyaa sadiif geggeeffame kun? Fayyaa ta'u ulfaadha silaafuu haala inni itti geggeeffamaa jiru akkuma daawwataa jirru kana uummata hedduutu argame walga'iin guyyaa sadiif deemaa tures namoota hayyoota adda addaa beekamoo irratti argame ijoollee daa'imarraa hanga namoota manguddootitti hayyootni adda addaa irratti argaman hedduu waan nama boonsuudha waan hawwii Oromoo ol kaasuudha rakkoolee haga ammaatitti harkaan qabaachaa ture falaka kennaa jiruudha akka nama tokkotti hedduun irraa gammade itti bahan isaa ammoo probably booda dhaga'uuf deemtanii murtiilee dabarfannee irratti walga'iin kun abdii Oromoo deebisee ka horsiise jedheen abama gabaabatti ganuma jedheen soorna irraa dhiiste. Itti bayaa yookaan koraa yookaan yaa'ii kanaa yoo har'a dhiyaate gara fuula duraaf fala akkam uumaa jettanii yaaddu isin gama keessanii? Pilaanni gaafiilee haga ammaatitti dhalatee mariilee haga ammaatitti deemaa ture kana daran ka walitti cuunfee gaafii Oromoo irraa kaasee waliigaltee keenya irratti kaasee hidhanne nuti uummataa fi uummatoota biyya keenya keessa jiran wajjin kaasee hanga sadarkaa international community keessatti dhageettiin keenya bifa kamiin taa ilaalchisee gaafii keenya afaan tokkoon sirna dippiloomaasii tokkoon akkaataa itti geggeeffannu kan qacaylchu ta'a jedhee yaada irra caalaa ammoo hawwiin uummanni keenya yeroo dheeraa gaafataa turan kan dhaaba tokko waliin tolfachuu gara kaayoo keenya ilaalcha tokkotti deebisuu kan jedhu suni kan itti milkaa'u ta'a jedheetiniin hawwa irra caalaa ammoo wanni waan kanarraa hedduu barree yoo jiraatu taate generationiin dabree fi generationiin amma jiru kun wal keessa seenee waliin dalagaa jiraachuu isaatii fi sirni itti aangoos tahee beekumsas tahee dandeettis tahee bulchiinsa jaarmaa itti wal dhaalchisaa jirru akka ta'e kanan na mul'ata kanatu injifannoo guddaa jedhee yaada kufaatiin kenna kaagarraallee ture kama harkaa qabutu waan kana fiinxaan baasa jedha garuu ka amma taamaa jiru kun ammoo irra caalaa isaa waan dhaalmaa hujiidhaa wal dabarsaa jiru fakkaata wanni generation dabre irraa generation itti aanutti hujiin hundi waan dabraa jiru fakkaata kanatu injifannoo guddaa jedhee na mul'ata jechuudha. Obbo Amiin Jundee hedduu galatooma amma yaa'iin jalqabuudhaaf ulfaadhaa wal quunnamaa. Ayyaana ta'a. Egaa daawwattoota keenya amma mariin geggeeffamuudhaaf galmi guutamaa jira namoonni boqonnarraa dacha'anii galma kana keessatti argamu. Egaa itti bayaa marii guyyoota sadii kana ibsuudhaaf qophaa'amaa jiranitti fakkaata. Egaa mee ammaan kana waltajjii irratti kan argaman Dr. Sintaayyoo Badhaaniiti. Egaa marii cuunfaa isaa dhiyeessuudhaaf qophaa'amaa jiru. Egaa mee wajjin hordofnaa itti dhiyaadha. Profeesar Isqeel Gabbisaa asirratti affeera. Profeesar Isqeel. Akkanumatti sanitti aanee ammas afaan Oromootiin nama qophii wanni kana nuuf dubbisu obbo Jaafar Alii
obbo Jaafar Alii namni hedduun ni beeytanii Noorweey irraa dhufu as nu keessa jira. Obbo Jaafar illeen kootuuti asumatti. Okay. Man, battery. What is the charger? Press release, Oromo Leadership Convention, November 13, 2016, for immediate release. The historic Oromo Leadership Convention held in Atlanta, Georgia, between November 11th and 13th, 2016, after deliberating on the current serious situation in Oromia, was successfully concluded after passing a groundbreaking resolution that will lay a cornerstone for the unity of all Oromos. The historic convention was attended by religious, civic, and community leaders from across North America and Europe, 8 political party organizations, professional and civil societies, artists, businessmen, scholars, veterans of the struggle, and their Oromo notables who have contributed to the advancement of the Oromo cause in their respective fields. Overall, more than 600 Oromos from all walks of life participated in the convention. The convention thoroughly discussed 4 documents prepared by the organizers in plenary and as well as breakout sessions. It made a series of amendments and modifications to these documents and adopted them as the convention's working documents. The delegates also decided to broaden participation and hence recommended these documents for more robust discussion in different venues. To coordinate this and to intensify diplomatic and advocacy work against the TPLF regime, the convention resolved to establish a coordinating committee. The convention reiterated the cardinal importance of the unity of the Oromo political organizations for the success of our people's struggle. It recognized the existence of diverse shades and stripes of political persuasions among Oromos that are reflected in the existence of different political organizations. However, what unites them as a nation is much greater than what divides them. The convention reached a consensus that irrespective of their differences, that it is imperative that Oromo political organizations should work jointly and in coordination in order to help mobilize our people for the final battle against the TPLF regime. The political organizations have agreed to commit to work towards that end. The historic convention was held at a time when we commemorate the first anniversary of the Oromo protest that began in Ginchi town, spread to all of Oromia and then to all of Ethiopia. The participants solemnly commemorated our martyrs and rededicated ourselves to the advancement of the just struggle of the Oromo people so that our lives lost would not be in vain. The convention also remembered those who have been tortured, maimed, and now suffering in several jails and concentration camps in Oromia, and those who had to flee the country. To that end, the convention has decided to establish a humanitarian assistance organization to assist Oromos who are affected by the inhumane acts of the TPLF regime. Taking into account that the currently disparate diplomatic advocacy efforts the convention has decided to establish an Oromo research and advocacy organization to assist the works of the advocacy groups.
Reorganizing the imperative of the time, the participants have decided to further intensify their support for the Oromo Revolution and to join hands in solidarity with all freedom-loving peoples to fight against the repressive TPLF regime that has lost all legitimacy. Aware that the TPLF regime has continued its brutal killings, mass incarcerations, enforced disappearances, and persecution of Oromo sons and daughters, the convention condemns in the strongest of terms the state of emergency as a desperate attempt to legalize its illegitimate actions. The convention calls upon the international community to support the United Nations Human Rights Council's call to conduct an independent and thorough investigation into the massacre that the Ethiopian regime committed against the Oromo and other peoples of Ethiopia at the Irrecha festival of October 2nd, 2016. Finally, the Oromo Leadership Convention extends its call to all peoples of Ethiopia to stand together and act in concert to remove the TPLF regime that has become the source of all discontent, division, and disorder in the country. Yaa'ii hoogganoota Oromoodhaa sadaasaa 13 bara 2016 ibsa ejjennoo. Yaa'iin seena qabeessi hoogganoota Oromoodhaa kan Atlaantaadhaatti sadaasa 11 2013 bara 2016 taasifame milkiidhaan xumurameeti jira. Yaa'iin seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti bifa kanaan taa'uudhaan kan duraa ta'ee fi haala yeroodhaa fardii ta'an kan Oromiyaa keessatti eega xinxileen boodatti labsa bu'uura hundee tokkummaadhaatii fi Oromummaadhaa dabarsuudhaan xumurame. Yaa'iin seena qabeessi hoogganoota amantiidhaa, hoogganoota hawaasa waldaa Oromoodhaa kan idilee kaaba Ameerikaadhaatii fi Awurooppaadhaa, jaarmayoota siyaasaa Oromoodhaa 8 fi hayyootaa fi ogeeyyoota Oromoodhaa akkasumattis daldaltoota Oromoodhaa beektotaa fi miseensota buuleeyyii waraana bilisummaa Oromoodhaa warreen qaamaa fi qalbii isaanii qabsoo sabaatii fi biyyaatiif kennuudhaan fakkii qabsoo arraadhaatiif guuca gootummaadhaa kaayan walumaa galatti qaamota lafee duwidaa kan sabaa ta'an 600 ol hirmaachisuudhaan dantaa finna sabummaadhaa seenaa qabsoo fakkii Oromoodhaatii fi Oromiyaadhaa hundeessuudhaan dhagaa bu'uuraa kan duraa ta'eeti jira. Akkasumattis mariileen bal'oon hawaasa Oromoodhaa keessatti eega godhamteen boodatti akka dhiyaatu taasifameeti jira. Milkaa'insaa fi qindaa'insa koreelee hojii dippiloomaasiidhaatii fi taligaa advokeesiidhaa kan farra mootummaa TPLF tahee qindeessuudhaafis yaa'iin kun koreelee qindeessituu moggaaseeti jira. Yaa'iin kun fiinxa bahinsaa qabsoo uummata keenyaatiif waliigalteen fi tokkummaan jaarmayoota siyaasaa Oromoodhaa akka murteessaa ta'ee jala mureeti jira. Yaa'iin kun garaagarummaa sagantaadhaatii fi akeekaa mooraa qabsoo Oromoodhaa keessatti mul'atan hunda hubannaa keessa galchuudhaan jaarmayoonni siyaasaa Oromoodhaa kaayoodhaa fi akeeka adda addaa qabaatan caalaa kaayoo waloodhaa tan saba Oromoodhaatu akka caaltu hubannaa fudhataniiti jiran. Yaa'iin hoogganoota Oromoodhaa kun garaagarummaa isaanii maddiidhatti dhiisuudhaan dantaa saba Oromoodhaatii fi tokkummaadhaa fi humna qabsoodhaatiif akkasumattis beekumsa Oromoodhaa humnaa fi qabsoo Oromoodhaa walirratti luucceessuudhaan qabsoo hadhooftuu xumura mootummaa TPLF gootu arraa fi boru osoo hin jenne akka hojiirra oolchanis akeekaniiti jiran. Jaarmayoonni siyaasaa Oromoodhaa yaa'ii kanarratti argaman qooda fudhannaa kanneen
kanneen dirqan ummata isaanii irratti dhiifama irraan deebi'a. Jaarmoonni siyaasaa Oromoo yaa'ii kanarratti qooda fudhatan kanneen dirqama ummata isaanii irraa itti kenname kana fiinxa baasuudhaafis murannoo isaanii agarsiisaniiti jiran. Keessumattuu yaa'iin kun yaa'iin seena qabeessi kun kan gaggeeffame wayita warraaqsi Oromoodhaa kan bara dabre magaalaa Ginciidhaatti jalqabame fi mara Oromiyaadhaa keessatti tamsa'e akkasumattis muraasa Itoophiyaa keessatti babal'ate waggaa tokkoffaa isaa irratti. Qabsoo bilisummaa Oromoodhaa keessattis kun juuza haaraa ta'eeti galmaa'a. Hirmaattonni yaa'ii kanaatis wareegamtoota qabsoo tanaaf lubbuu lagoo hin qabne gumaachan kanneen madaawan kanneen mana hidhaa keessatti gidira harkaadhaa jiranii fi biyyaa baqataniif kabajaadhaa fi ulfina qaban ibsuudhaan qabsoo kana hanga injifannoo maayyiidhaatti itti fufuudhaaf waadaa keenya ni haaromsina. Yeroo ammaa kanatti sochii dhimma advokeesiidhaa ciminaan akka nu barbaachisu ilaalcha keessa galchuudhaan yaa'iin kun jaarmaya qorannaadhaa fi advokeesii fi dippiloomaasii keenya tinnisu tokko hundeessuudhaafis murteesseeti jira. Haala yeroo qabatamaa yeroodhaa kan biyya teenya keessatti mul'atu ilaalcha keessa galchuudhaanis warraaqsa Oromoodhaa kana gargaaruudhaa fi qabsoo ummatoonni bilisummaa jaalatan mootummaa bu'uura seeraa hin qabne kanarratti gaggeessan hundaa'u deeggaruudhaa fi tumsaan hojjechuudhaafis murteessineeti jirra. Yaa'iin hoogganoota Oromoodhaa seena qabeessi kun ajjechaa ayyaana irreechaa onkolleessa 2 bara 2016 fi biyyittii keessatti bakka adda addaatti gaggeeffame laalchifnee yaaminsa jaarmoonni mirga dhala namaa kan dhaabbata mootummoota waltaanii akka qorannaan gadi fageenya qabdu biyyittii keessatti gaggeeffamtu dhiheessan akka qaamaa qalbiidhaan deeggaran hawaasa addunyaadhaatiif yaamicha dhiyeessineeti jirra. Maayyirrattis yaa'iin hoogganoota Oromoodhaa kun mootummaan TPLF kan cunqursaadhaa fi qoqqoodanii gabroomsuudhaaf sababa ta'e kana fonqolchuudhaaf ummatoonni Itoophiyaadhaa hundinuu gamtaan akka dhaabbatan yaamicha dhiyeessina. Yaa'ii hoogganoota Oromoo sadaata 13 bara 2006 Atlaantaa Joorjiyaa. Galatooma obbo Jaafar fi Profeesar Hizqeel waan guyyaa lama guutuu konvenshinii irratti haasawamaa ture ummataaf haala gabaabaa kanaan nuuf dhiyeessuu keessaniif hedduu galatooma. Ammallee koreen qindeessituudha ergaanaaf dabarsitee jirti. Warreen mana kana akka gatii xiqqaadhaan argannu nu gargaaran obbo Saifuddin Muhammad, Tumbushee Qaabatoo, Alii Tilmoo, Abdulwahaab Tilmoo, Mokonnin Kabbadaa, Taasisaa Haafteetii fi Aadam Badhaasoo hundi isaanii mana kana keessa as hojjetanii mee ogguutu akka ammaa sarkanaa kennaafi. Murtii yookiin immoo ibsa amma kenname kana akkami akka hawaasaatitti hawaasni keenya kuni ni fudhataa? Ni fudhataa? Mee ogguutu akka harka dha'uudhaan mirkaneessaa? Ambar ol kaataniin see? Hai. Hedduu galatoomaa amma kanatti aansinee gama xumuraatti deemaa jirraa garuu immoo obbo Kaalid Fadisoo yoo ergaa tana himuu baatte sin dhiisu naan jedhee jira. Koominitiin adda addaa Kanaadaa irraa warri dhufan
reefuun tana hoggaa galataa himtuu nu irraanfattee jirtanaan ja'anii saniif koomunitii Kaanadaa irraa dhuftees ta Awurooppaa irraa dhuftees naaf irra deebinaa galatoonfadha waan naan jeef bakka obbo Khalid Bu'eetiin isin galatoonfadhaa keessummoota Atlaantaa taatanii asitti argamuu keessaniif. Amma asitti kanatti aansee namoota warra dhaaba amantiidhaa hoggantan yookiin bakka buutanii asitti argamtaniin yaamuu barbaada steeji kanarratti. Namoota imaamota masgiidaa warra paasteroota charchiidhaa qeesiin illee yoo ka jiraatu taate as keessatti akka nu dhuftaniin gaafadha. Warri gaggeessitoota amantii waaqeffataattis akka nu dhuftan mee hogguta akka as nu kottaa. As nu wayaa sheekotii paastoroonni gaggeessitoonni amantii abbootii amantii hogguta akka asitti nu kottaa. Okay. Okay, galatooma namni hedduun ni galanii hangara qofaa miti hedduu turan bakka konferensii san irratti amma waan biraatii miti maqaadhaa fi bakka buutanii as jirtan qofa naa himtanii san booda walitti deebina. Maqaan kiyya baay'ee توجه كيسا سنهيما مكان كي عبد الرحيم أحمد دويو أبدي بيفتو برو بروتي جاي كبيرة سنتي بكين الرادو في مقالة قدتي أوروميا نورز أمريكا كيسا ترجمتو مينيسوتا الرادو في حواسا قداتي جيرو أكو مثلا أمو بكي أنهو غنو توحيد إسلام سنتر مسجد توحيد إمام بكبوا أنا لبا كريستيانا مينيسوتا لبا ملكامو نغرين جدما أنا لبا تزغرا هيربون جدما كانت في بيا جرمانيتي إدو مكان أورومو دراتي الآن أنا مكان كله لبا غمچو اولانا نانجد أني كانت في نانو لوس أنجلس مكان خو خالد محمد عمرين جامعة واشنطن دي سي را أنا مكان خو سلاشي بورانان جدما لوبا ولدا لوتراني أورومو كاني دالاس تكساس أنا مكان خو بدرو قاسم نانجاني مقالا كولورادو مسجدا أورومو كولورادو مسلم سنتر رادفك أنا مكان كو ولد ميكائيل بريسو غرارو بانتا سيروتي كادوفي كادوفي كوت أوتوا غومي آداف دودا أورومو بكوي دوفي غلطوما Guutaa Dibaabaan jedhama waldaa afaan Oromoo warra Wangeelaa Kaalifoorniyaa naannoo Saan Firaansiskootiin dhufe. Ani maqaan koo Zarihuun Abarraa Fufaa Falaasaan jedhama waldaa tokkummaa Kiristaanaa Oromoo ifa jireenyaa Kaalgaariirraan dhufe. Ani maqaan kiyya Muhammad Bushraa jedhama Oromoo Muslim Foundation Washington DC irraa dhufe.
Ani maqaan kiyya Jeelaan Ahmed Muhammad Masjidul Rahman Islamic Center Atlanta irraa. Akkanumatti naa tura isinitti hin deebi'an malee asuma naa turtanii koree qindeessituu Oromoo Leadership Conference irraa namni tokko isaan kana galateeffachuun barbaada jaa. Eenyu bakka buufatan Jawaare? Obbo Jawaar. Dhugatti hedduu galatoomaa mariin bal'aan osoo godhame silaa ni gammanna. Warri guyyaa sadii as ture kun tikeeta isaanii bitatanii waan jiraniif isaan geggeessuu waan qabnuufi osoon isaan hin galateeffanne sirriitti nuu ibsaa waan dalaydan kaja'u jira. Koreen jaarame jechuudha. Tokko galmeelee lamaan kora kanaaf yookiin immoo yaa'ii kanaaf dhiyaate yaada ummanni sirriitti guyyaa sadan kana itti kenne ta'anii galmeessaa turan. Kanaaf koreen hayyoota keessattuu ogeeyyii seeraa nama 9 of keessaa qabu dhaabbatee jira. Waan kana sirriitti qoratee yaada ummataa kana fuudhee wixinee kana gara keessanitti ka deebisee isin immoo ummanni eega irratti mari'attan booda korri akkanaa kan biraa yaa'iin biraa amma dhufee daran akka gabbisuuf koreen tokko dhaabbate jechuudha. Koreen sun hayyoota hedduu keessa jira. Koreen lammataa kan dhaabate diplomaasiin Oromoo bifa gaariidhaan bakka adda addaa jiru kuni bifa qindaa'een sochiileen bakka adda addaatti jiran kun bifa qindaa'een bifa leeqicalloon barbaachisaan ta'e hawaasa keenya irraas ta'e maddeen adda addaatirraa dhufee itti gargaaramuu danda'amu irratti kan qindeessu koreen tokko gadi dhaabbatee jira jechuu. Ka sadaffaa gargaarsa leeqicalloo ummata keenya kan miidhameef haa taatu kan hidhaa jiruuf haa taatu kan bifa adda addaatiin jiru kana bifa adda addaatiin facaamee kan deemamaa jiru kun bifa walitti sassaabamee jiddugaleessa ta'ee itti gaafatamummaan iftoomni jiruun akka gaggeeffamuuf koree san ka qindeessu ogeeyyii waan kana beekan irraa ka koree nama 5 jaaramee hirmaattota kora kanaatiin fudhatamee jira. Jarri kun yeroo gabaabaa kana keessatti seerummaa biyya tanaaf biyya hundaa fudhachiisanii isin qunnamanii gargaarsi bifa jiddugaleessatiin akka deemamu murtaa'ee jira. Koreen sun illee dhaabbatee jira jechuudha. Afraffaa mariin akkanaa kuni yaa'iin akkanaa kuni asirratti dhaabbatu akka hin qabnee fi daran jabaatee itti fufuu waan qabuuf jecha warri kora kana qopheessee fi warra biraatiif dabalatanii bifa akkanaatiin mariin akkanaa kun akka itti fufuuf koreen tokko gadi dhaabbatee jira jechuudha. Waliigalatti guyyaa 3 keessatti wanni nuti irra geenne kana fakkaata. Marii jajjabat ture, falmii jajjabat ture, waliigalteedhaan tokkummaadhaan hafuura cimaa amma dadhabaniiti malee ganama akka ajaa'ibaa kana shubbisanitti harka walitti qo'anii addaan dhaabuu didanitti addaan galle hedduu galatoomaa isinillee uummanni keenyalleen wanni jara kana wajji dhaabachuu barbaadee fi sheekummaa yookiin lubummaan dharra'ee otoo hin ta'in dabalatu edanaan hin jeenaa dhugatti mariin kun akka deemuuf namni keenya akka gaariitti akka wal dhaga'uuf cinaa hasaasanillee waaqa kadhataa turanii rabbi kadhataa turanii waggaa dubbiin hammaatte jiddullee seenanii addawanni godhaa turanii hirmaannaan isaanii as keessatti hawaasa keenya keessatti jidduutti araara nagaa buusuu irratti wanni isaan hawaasa isaanii keessatti hojjetaa jiran waan ajaa'ibaati. Kalee dheengadda namni hin beekne sirriitti argee jira jechuudha. Jarri kuni maal jedhan amma dura sheekota kanaa fi luba kana finnee waan jabaa jedhan Minnesotatti. Eebba qofaaf nu yaaminaa hojiif nu yaamaa jedhan. Hojiidhaaf yaamnee hojii ajaa'ibaa hojjetanii harka naadaaf yeroo takka. Oromotiyyaa eegallee jirraa gara fuuldurallee yaada keessan hunda isaa komii jirullee hunda dhageenne komiilee kanallee walitti qabanneet walitti dachaanee bal'oon waan dandeenya hunda isiniif goona gargaarsa keessaniin gargaarsa rabbiitiin eebbateessaniin bakka takka ni geenya
dhumarratti otoo hin irraanfanne dokumentiin tokko kora Atlaantaatirraa bahee jaamee kan facaafamaa jiru jira. Waan xixiqqaa akkasii san dalaguuf kora gurguddaa akkanaa kana yaamuun nun barbaachisu nuyi miti kan san godhee nama biraa diina godhee jechuudha. Kan akka nu beeytanii fi rabbi nu haa gargaaru rabbi wal nu haa dhageessisu akkaan itti fufne sheekonni liboonni haa eebbisanii nu haa fixanii galatoomaa nagaan naa bulaa. Ayyo obbo Jawaar galatoomii amma ganama kana yoo dhageessanii jiraattan obbo Yuyyaan maal jee namni maayikiraafoon harkaa qabuu fi namni qawwee qabu biyya bulchaa jee maayikiraafoon harkaaf qabaa mire okay anis amma angootiyyaan fayyadamuu deema nam sadiin gamana yaama waaqeffatarraa gutakka luba tasgaraa asnaa kottaa Sheek Abdurrahim asnaa kottaa kana anaatu file yoon badii hojjedhee sanaatutti gaafatama isaan kana anaatu file bakka bu'anii akka ergaa dabarsanii nuuf xumuran jechuu kanaaf amma waaqeffata irraa hin jalqabaa galatoo bakka seenaa dhaaban biyya seenaa dhaabanne ardii seenaa dhaabanne Avedrin Martin Luther tire gurraacha fayye iyya inni iyya san iyya jirra rabbi hoogganaa akka isaan waa kennu waaqayyo hoogganaa dhugaa nu waa kennu waaqayyo bakka bu'aa kenna nu waa kennu waaqa gurraacha garaa garbaa ameessan guune ka dhugaan nama laaltu hooggana nuu kennu warra hooggana hordofu nu godhi nullee warra jaarrolee warra galgala kennu nu tolu nu godhi warra galgala ijoollee nu eebbiftu nu godhi warra ijoollee eebbifatu warra ijoollee guddifatu nu godhi ijoollee nu dhageettu akka guddifannu akka gorfannu nu godhi nutissi maatii keenyatissi biyya keenyatissi Oromoo nagaa godhi Oromiyaa nagaa godhi Afrikaa nagaa godhi addunyaa nagaa godhi yoo addunyaa nagaa qabaatte addunyaa arganna yaa rabbi teessuma jila keenya nu eebbiftee jaalalaan adha akka xumaru nu goote atin siyaaboo dhaabannee si kadhannaa milkii uf biraallee nu qajeelchi taafte atitti nu guuti wanti dhuftan hunduu nagaan maatii keessanitti waatii keessanitti qe'ee keessanitti odoo gufuun isin hin argine nagaan galaa warri qopheessitanillee galatoomaa garaan isin eebbifnaa galatoomaa isin hin jennu. Anis ittan fufaa warri hojii kana jalqabdanii hamma ammaatti duukaa buutanii xumura hammana ga'u biraan kan geessanii galatoomaa waaqayyo sinaa eebbisuun jedha. Waa lama dubbachuu barbaada. Tokko iddoon nuyi jirru kuni Atlaantaa Joorgiyaa kan jedhamu kuni iddoo gurraachi biyya Afrikaatti gurguramee dhufe asitti baay'atu ture. Gurraachi bifa isaa gurraacha waan ta'eefi akka namaatti ni ilaalamu ture. Namaaf hojjechaa ture, maasii namaa qajeelchaa ture. Namaaf hormaata isaa qajeelchaa ture. Namni amantii qabu tokko Martin Luther King kan jedhamu ka'ee gurraachi namaa jedha. Amma har'a iddoo kana dhaabannee Oromoon namaa jechaa jirra. Oromoon namaa gadi miti namaa jenna. Kana jechuun nama bifa waaqayyootti uumameedha. Macaafni qulqulluun namni bifa waaqayyootti uumameedha. Dhiiga namaa kan dhangalaasu immoo dhiigni isaa hin dhangalaa'aa jedha macaafni keenya. Iddoo seenaa akkasii irratti har'a wal arginee sabni Oromoo waan tokkoonuutu gargar hin bahin afaan tokkoon nuyi Oromoodha nuyi bilisa baana jedhee dubbachuunsaa seenaa tokkoffaa seenaan keenya seenaan haaraan banamuusaati. Amma lammaffaa kanatti gorsa isinitti himuu barbaadu
nuyi amma tokko yoo jennu yuunifoormii miti. Uffanni keenya tokko miti. Yaanni keenya tokko miti. Biyya keenyatu tokko. Bifa keenyatu tokko. Rakkina keenyatu tokko. Sabni keenya marga baatee Bishooftuutti yommuu sagaduu dhufu Oromoodha jedhee dhufe malee Islaama, Kiristiyaana, Waaqeffataan jennu Oromootu dhufe. Oromoo kana kan rukutee lagatti gad naqee ajjeesu warra Oromoo jibbanidha. Kuni hundee jibbiyaa isaan ittiin nu jibban kana isa dhumaati. Kana darbanii waan nu godhan hin qaban. Kanaaf hundumti keenya harka wal qabannee dhumiisa saba keenyaa kana biyya lafaa hundumaatti mul'ifnee saba keenya warra miidhamaa jiru kana bira dhaabannee kana keessaa akka baanuu fi tokkummaa nu barbaachisa. Amma kan fudhannee gallu maali? Ba'aa fudhannee galla, hojii manaa fudhannee galla. Ergaa addanatti dabarfame kan hundumaa hojiirra oolchuudhaaf nutti kennameera. Nama tokkotti kenname miti, hunduma keenyatti kenname. Warra wajjin hojjennu hundumaatti waan kennameef isa kana fuunee gallee tamsaamna. Kana yoo goonee fi lafa yaannee jirru wanta amma murtaa'ee jiru kana bira hin geenya jedhee namanaa Waaqayyo isin haa eebbisu kana gochuu akka dandeessaniif. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قويان أفور دي قول أدادان الديم تيجا كجزء أول دبتنا فورا نمجتها نمنيت أباتشو جرا وان مكان كاكي ساجن نوليبه دورا درسي وان ننجتشو بربادو هر أغرتي واحد دو أسيت أرجيني غمتشو قدن نوت أغهمي waan ummanni Oromoo barbaadu agartee karaan itti deemnuun kana jennee kanas arginee turre. Kanaan duratti ammoo ummanni Oromoo bilisummaa isaa argachuu ka jalqabe gaafa miidiyaa kana banate miidiyaa Oromoo namni hunda saabatee waan dhagahu dhabee gurri isaa duudee ijji isaa jaamte miidiyaa banate Oromummaa gaafa jalqabe ummanni keenya achirraa jalqabde. Akkuma san agartee wayita ammoo ummata keenya rabbi sochii buusuu heduu hooggantoota Oromoo keessa jiran ka durirraa hojjetaa turanii fi ka haga wardhaallee hojjetaa jiran Jawaariin itti makee rabbiin ummata agartee faayidaa qabu nu keessaan baase. Kuni isa Oromummaa teena gara bilisummaa dhiyaate waan jedhu ka ibsu. Lamma asanitti aansee ammoo Oromoon ammaan tana akkana mari'atee hayyoota qabu ka biyyaan deemu of keessa kaayee dhaabbata gartee hooggantoota siyaasaa ka gara garaa fidee wal bira teessisee waliin dubbatee yaada ofii wal argee waliin mari'achuun gara algarratti nu baasuutti dhiyaate waan jedhu mul'isa kun. Amma waan xiqqoo hafe huma gabaabduu hafe waan gabaabduu hafte tana amma wixinee tana eega ijaarree booda bakkee wixinee tana itti xumurru biyya akka taatu abdii qabna. Akkanuma kana miti asitti xumurannee irra taa'u osoo hin ta'in biyya keenyatti galchinee akka appilaayi goonu barbaanna waan kana. San qofa osoo hin ta'in kana yoo jennu ummanni Oromoo osoma Oromoo ta'uu osoo agartee afaan tokko dubbatu amantii gargara qaba hin beeytanii amantii gargara qabaatu wajjiinuu wal amantiin qabu waliin haasawan qabu wal hin beeku har'a ammoo walit dhufee abboota ka jedhu san dinnee jirra. Addarraa qabdanii maqaan agartee ummata hayyoota amantii akka jettan barbaanna. Kana maqaa kana natu itti jijjiire. Maaliif jennaan abbootaami yoonu abboota taane isinoo maal taatan jedhan natti maa. Kanaaf isin illee abbootuma nu warri agartee warri waan waaqaa yookiin waan rabbii namatti himu hayyoota jedhama. Hayyoota ummanni kunniin agartee tisheerota, barsiisota, profeesartoota kanarraa qabdanii abboota amantii akka hin jenne hayyoota amantii maqaan isaanii ammarraa jalqabe kanatti gammaddamu takkasani tabiraa ammoo tajirtu anallee dhangoollee namuudaniiran agartee advokasii maalii warra jedhu keessa nagalchaniiran kuni angoo guddaa agartee achi ga'uun kiyyayyuu waan guddaa jedhee ilaale an ammoo angoo gugurdaa satan caaltus qaba gara tokkoon imaama biyyaati warra waan rabbii nama himu warra waan dharaa irraa nama dhoorgu warra kijiba irraa nama dhoorgu waan guddaa hojjetaa jirra. Gama biraatiin ammoo maqaa tokkos ufii baafadhe garii isintu namaa kenna garii abba baafata General of Peace ufiin jedhe maqaa kiyya kana.
maaliif kana jette yoo jettan taate jeneraal ofiisiin bilaashatti hin dhufne ummata wal lolu namni araarsu nuyi maatii wal dhabee koortii wal geessee ganda agartee faranjii wal dhaabe namni gad deebisee masjidatti araarsee walitti galchaa jiru nuyi dubbiin tun taphoos dhugamoo dhugaa miti jara keenya. Exactly waan maqaa qajeelaa jeneraal ofiis illee qabna jedhee namatu beektaa agartee waa'ee piisii kana dubbatan yeroo baay'ee uummata nagaati amma poolisatti ufimuu jalqabeedhaan karaa saniin. Am jeneraal ofiis jedhee itti himee jira. Koortiitti itti himee jira mana koortiititti am general office am the imam of the community jedhee ufimee jiraan. Dubbiin dur jirtu sun ta sheekonni agartee gara angoo kanatti agartee ol dhufaan jiran waan jettan san warra Tigree waliin achumaan haalittu. An durallee dubbadhee jira ammallee ni dubbadha. Wanni bidhaata isinii dabalu Oromoon gaafa sikireetii ofii yookiin icciitii waan jedhan tiifate gama bilisummaa dhufee jira kana dalaydanii jirtan. Walgahii teenne taasisnu walgeenne tana walgahii akka Tiraampi gaafa biyya mooyuutii fi Hilarii Kilan mooyaaf deemtuutitti Oromoo maaliin gabbaa jedhanii nu eegaa jiran. Amma dhaamsinu asii dabarsinu Oromoon odaa. Odaa jechuun odaa kana waan odaa Oromoon filattee beektuyyuu. Isinit dheeressee dhiifama guddaa. Oromoon odaan kun qaayidaa hiddi isaa guddaa. Baala qaba. Ammallee midhaan isa jalatti bayu yoo roobni itti roobee midhaan muka bidhaa jalatti yoo biqilaan bidhaa biqilu hin yarata. Biqilaan odaa jalatti bahu yaratu ummata Oromoo warri biyya Itoophiyaa keessa jirtan Oromoon ummata odaa ta'ee gaaddisa isinii ta'ee isinii waliin jiraatu hirriba malee bulinaa jechuu isaanii himuu barbaanna. Abadan hirriba malee bulinaa Oromoon ammallee Oromoon sikireetii eeggata jenne odaan agartee fireen odaa irra jirtu sun halkan malee harcaatu jedhan. Oromoon halkan waa mari'atees ganama waan kanaa isaan beekan. Har'a waan himan dhabaniiran. Kana ka gootan Oromoo isin hayyoota kanatu godhe. Hayyoota kanatu godhe. Abboota amantiitiifti hayyoota amantii kanneen illee qooda guddaa keessaa qabani. Kanaaf akkasi beeytanii dhaamsa agartee ka itti aanu hojii gugurdaa hojjannee rakkoo kana keessaa akka baanu garaagarummaa jirtu akka diqqeessinu isinit dhaamadha. Ummata keenya isin jaalanna hedduu agartee namni gariin nu beeka. Kitaaba bichaa himutti hin jirru hawaasa agartee leenjisu jirra. Kitaaba bichaa himutti hin jirru nu warri muslimaa. Akka warra amantii muslimaati kana qofaayyuu miti. Rakkoo fuuldura dhufuuf garaagarummaa amantii ka jiruuf ibsa barbaachisuu fi barumsa gayaa kennine akka ummanni keenya ka Oromoo lamuu deebi'ee waa'ee amantiitiif jecha rakkoon hedduu isaatiif hin uumamne irratti dalaguu qabna. Kuni hedduu barbaachisa. Kun hedduu barbaachisa. Nu ummanni Oromoo wayita wal geennu wayita akkanatti wal geennu dhugaa rabbiititti ummata amantii adda addaa wal gaya wanni gariin kan nu godhannu kun amantii dhiibinnaa ka jennu barumsa gayaa wal hubachiifne waan isteejii kanarratti godhamuu fi erga biyyaa dabru cufa isaa ka qulqullaa'e ta'ee akka biyyaa dabru irratti hojjechuu qabna. Kanaaf agartee abdii guddaa akkasii qaba. Dura dursee hedduu Pastor Dr. Gammachuu Ol'aanaa hedduu bifa adda addaatiin haa galatoomanii ummata kana keessatti karaa adda addaa dargaggeessa keessa fiiguun gara sheekotaatti dhufuun gara agartee paastoroota jiranii hayyoota amantii kiristaanaa waamuun hojii guddaa hojjetaa waan jiraniif namoota akka isaanii kana yoo Oromoon hedduu ka qabaatu taate warra jiran kanaan waliin Oromoon gara barbaadu deemtee waan barbaadu argachuu akka dandeettu ibsa gayaa isinii dabarsuu barbaanna kanarratti. Kanaaf kuni waan gugurdaa kuni waan itti gammannu ammoo konfliktii amantii garaagarummaa amantii keessatti dhuftu karaa du'aayitiin haa taatu karaa waan asirraa jedhamuutiin haa taatu wanta garii amantiin keenya feene yoo jiraate ibsa goona. Bakka kana qofaayyuu miti warra seeratu musan keessallee amantiin galuu qabdi looyala gugurdaa qabna. Paastarri keessa jiranii waa'ee amantii eeguu danda'anii waa'ee amantii muslimaa maal fakkaata waan jedhu nu warra hayyoota muslimtoota irraa nama bakka buufnullee ni jira kanallee itti yaaddanii akka fudhattan isiniin jira galatooma mana nagaatti gala rabbi nagaan isin haa galchu rabbi nu haa bilisoomse yaa rabbi nu bilisoomse yaa rabbi nu bilisoomse yaa rabbi nu bilisoomse yaa rabbi gadaa warra dhiiga ummata kennaa gannaqe yaa rabbi gadaa itti gabaabsi sireen jalaa daayite dhageeddu isin quban qabdanii Muktaar Kadiir eenyu algaa jalaa fuudhe beektu. Jawaari bakka jalaa fuudhe seetan isin.
والله بالله مسجد الكدي قويا أبني لك جلافون ألقى الرافو جوار مختار كدي ألقى سين هاجي قجنة دو أيتي قوري قافا جولين تين نمته إذا بيجامي وري ألقى سنوة تاي كلين ألقى سان هاجيكو نمن المان كنا في تكلين ألقى سان هاجيد يا ربي جري ورا أغرتي ربي قلبي ساني كنن إجولتين نبرا أبدا دينك إجولتين فتنا ألقى سنين جيغا غرا أمتا إيسا غرد إتني باتن انجرتو أروموني سمرسيرا بيادياني سمرسيرا أرومون الدنيا جرتن كانوا لالو تجرتن كانوا دعوة جرتن آسيتو كتاني قبصون كيسان اتحافظوا سنين جنة نقايا من نقاهت نوغلا ربي سنهامل كيسو ربي نهامل كيسو والفاتحة قلنا تاسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hayyoota amantii warra as jirtan hunda isin galatoomfanna. Sheek Abdurrahim na dhageessanii abbootiin jenne hayyoota amantiitiin jee hayyoota amantii jeneraal of piis illee akka gaaritti naaf baradhaa. Namni telefoona darbitan saamsang hoggutak saamsang adii namni darbitan kun as jira. Gama biraatiin walgahii keenya xumuruu dura obbo Khalid ergaa maayyiitiin qabajaa obbo Khalidittiin kennaa obbo Khalid. Fayyaade galatooma namutu waan takka wanni mana kana dhaamuu barbaannu wanni amma hoteela gurguddaa Hiltanii fi Hyatt Regency'tti godhamee cuftinu maallayni isaa dhibbarraa dhibbatti Atlaantaa ummataatu hawaasa ummata Atlaantaatu kafalee jira bakka biraarraa hin dhufne galatooma. Uchila kanaafu amma gammachuu ta'e isatti nu gammachiisuuf shurraaba abe nurraa fitaa shurraaba nurraa fitaa dhibbarraa dhibbatti nu kafalee galatooma. Kasi male sene darbe dinni mana ke dale ajesi di batu dina biya ke sene simanu furanu master bilani biya lamanta garumiani jantu male sene ukura konni oromotenye ajesi di batu dina biya ke sene inchi mano jeda gagarmame oromiya rati walwame gagarmame walwaya rati walwame gagarmame lagagimpi rati walwame gagarmame magore rati walwame gagarmame babatu rati walwame gagarmame siyasama rati walwame gagarmame alefini rati walwame gagarmame gadabara rati walwame gagarmame waramulata rati kane gagarmame inji bore rati walwame gagarmame orana moya rati walwame gagarmame jamma kali warti dame gagarmame amboriya dirati walwame gagarmame indo kachisi jadukuwame gagarmame finne oromya rati walwame ilakati baredu idanoni lamuti gota ilamuti gota ilakati baredu idanoni lamuti gota ilamuti gota tuna dimana chisi malmana gota jabdu kasibila bobo ya gota dini irrafina dakka bijedini sammi kesi firila jajabdu kasibila bobo ya gota dini irrafina dakka bijedini sammi kesi firila aman fide lattis bari ugese Tole mee walgahii guyyaa sadii fi Atlaantaa keessa geggeeffamaa ture xumuramee jira. Haga ammaatti maaltu si dhagame? Hadduun gammadee jira. Namni keenya takka taanee Oromoo namnu bilisoomuuf hadduun gammachuu qaba. Inshallah namni keenya takka taanee Tigree firraa dhorkinee qawwee bitannee firraa fixna uummata sana. Tole galatoome. Atoo maaltu sitti dhagama gama keetiin? Ani wallahi hedduun gammadee akkanatti uummata Oromoo dila kana harkuu keeyyatti hedduu gammachuu guddaan na dhagahame. Inshallah Oromoon ni bilisoomti, Oromiyaan ni bilisoomti. Uummata Oromoo hunda takka nu haa godhu. Nuti afaan takka garaa takka yaada takka rabbi nu haa godhu. Inshallah rabbi nu haa bilisoomsuun ja'a. Injifannoon ta'u uummata Oromooti. Oromiyaa shall be free. Tole hedduu galatoome. Tole gaa mee maaltu isin dhagame? Waan nu dhagamu nuti Naayiroobii irraa dhufnee eega dhufnellee baatii torba jirra.
asii miti osoo achi jirrutti OMN hordofaa turre garuu miidiyaan kun banamuun uummata Oromootiif ija ta'e akka malee irraa gammadee jirra. Haala ammatti jirtan kana itti fufaa jennaa abdii isin irraa qabna bakka jirru wal waalaa quba qabaannu. Egaa hedduu galatooma. Haa galatoomati illee. Isinittoo maaltu dhagamamee har'aan kana walgahiin xumuramee jira. Haga ammaatti maal argitanii wanni isin dhagame maal? Wanni ammaan kana nu dhagame uummanni Oromoo bakka jiru cufaa biyya alaatti Yurooppii fi Ameerikaa keessaa walitti dhufee walgahii guddaa akkana golfatuun gammachuu hagana jedhamnetu nutti dhagame. Akkasuma kanaafuu wanni warra biyyaatiif illee wanni dhaamu uummanni Ameerikaa keessaa ka biyya alaa walii galee jira. Qabsoo isin finiinsaa jirtanillee itti fufaa nullee walii gallee jirra. Bulguun abbaa garaalleen ammaan booda bakka seenuun qabu lafti isinitti bariitee jirti jedhan waraabessa biyyaatiin illee. Hedduu galatooma. Isinoo gama keessaniin maaltu isin dhagame akkasumas dhaamsi uummata Oromoof qabdan maal? An akkaan argitee gammachuu guddaan na dhagahama. Argitee dhaamsi uummata Oromooti dhaamu. Uummanni Oromoo walii galee jira. Walii galuun argitee alaa galuudha. Tokkochummaan jajjabummaadha. Barumsa bakkumsa jabaadhaadha. Akka argitee waliigaleen qarqaa kun argitee silaa wanni hundi gariin isaa iccitiidha. Sun OMN himaa dhiifna. Ammoo warri OMNdha galatooma hojii boonsaa irra jirtanii jabaadha isiniin jenna itti fufaa bilisummaan ka uummata Oromooti galatooma. Ulfaadha. Tole ulfaadha mee isin maal jettan gama kana irratti mee maaltu isin ergaa maal qabdan uummata Oromooti? Ani waan ergaa nan qabu uummanni Oromoo akkana walii galu baay'een itti gammade. Waggaa dheeraadhaa fi waan akkasii argine hin beeknu. Uummanni keenya tokkummaa ijaaree lafa kana ga'uudhaaf hawwiin koo isa kana. Har'allee borillee uummanni keenya tokko ta'uu duwwaatu bilisummaa isaa kenna. Waan isinirraa gaafadha. Inni lammataa uummanni Oromoo isa lammataa nama kadhachuu biraa deebi'uudha. Kadhaa ofirraa dhaabuudha. Ofii isaatiin ofiin of ijaaruudha. Ofii isaatiin socho'uudha. Haqa namaa barbaadaan jiru nuyi. Haqa keenyaaf du'aa jira. Ilmaan keenyatti dhumaa jirti. Obboleessi keenyatti dhumaa jira. Obboleettiin keenyatti du'aa jirti. Uummanni Oromoo hin bilisooma. Galatooma. Anillee duraan dursee warra miidiyaan Oromiyaadha ija Oromooti. Baay'ee galatoomaan isiniin jedha wanni har'a argine wanna guddaadha. Oromoon bakka tokkotti dhufee waan gaariidhaan adda gallee har'a balbala kana gadi baanee ergaan kiyya. Waan asitti baranne kana dhiisuu duun ta'in akka sabaan geenyu koominitii hundaan akka ga'amu Oromoon akkanumatti fuulduratti akka jabaatun abdii guddaa qabaa. Kanarratti immoo waa'ee faayinaansaalii kanarratti gara tokkotti deebinee uummata biyyatti miidhamee akkamitti akka gargaarru daddafaan akka karaan nu barbaadamu akkasii galatoomaa isiniin jedhama. Ulfaadha galatooma irra deebuudhaan. Abdii Nuuressaa maaltu sitti dhagama maal argite hagammaatti? Hedduu nama gammachiisa. Guyyaa sadan kana namni osoo hin dadhabiin waa'uma Oromoo dubbachaa turre. Waa'uma borii keenya kanaafuu ani hedduu irraa gammade baay'ee pozitiif ture. Egaa yoo rabbi jedhee isaa har'a calqabee daa'ima har'a dhalate kana kunuunsinee akka sabaaf ta'u guddisuun kan keenya waaqni nu milkeessa jedheen abdadha. Akkuma ati jette guyyaa sadii walgahii mariitu geggeeffame yaa'iin kun yaa'ii hoogganoota Oromooti cuunfaa isaa amma uummataaf ibsani. Faayidaa akkam argamsiisa uummata Oromoof wanni ibsame kunoo akkamitti ilaalama? Faayidaan inni agarsiisu egaa namni waggaa dheeraadhaaf adda ba'ee ka jiraataa ture hadda mana tokko keessatti walitti dhufe tokkummaa Oromoo agarsiisaa jira. Gara fuula duraatti wanti akkasii kun kan itti fufu yoo ta'e wanti calqabamuu kun seeraan kan hojjetamu yoo ta'e addunyaa kanarratti umni Oromoo hagam akka ta'e ka agarsiisaa jechuudha. Uummanni Oromoo biyya gara garaa irraa kallattiidhaan daawwachaa jiran yaa'ii cuunfaa isaa kana irraa maal baratan jettee yaaddaati? Egaa yaa'ii cuunfaa kanarraa wanti uummanni Oromoo baratanii Oromoon saba nagaa saba dhugaa isaa barbaadu akka ta'e dhugaa nama biraa kan tuqu akka hin taane saba dhugaa isaatiif falmuu fi saba dhugaa nama biraatillee kan hin dhibne akka ta'e cuunfaan kun sirriitti nu agarsiisa. Ammoo hawaasni Oromoo hundi mana tokkotti galma tokkotti dhufee nagaadhaan haasa'ee
waa tokkoof furmaata kenne akka galuu danda'u agarsiisaa jechuudha kun. Artist Abdii Nuuressaa hedduu galatoomii ulfaadhu. Anillee hedduu galatoomaan jedha jabaadhaa oomeen. Tole egaa manguddoo Oromoo eessarraa dhuftanii? Nagaa akkamisin? Amma Kolomboos irraa dhufe. Ohayoo Kolomboos irraa mee haala amma geggeeffamaa ture guyyoota 3 amma xumuramee jira namni hunduu gara manaa deemaa jira. Haga ammaatti wanni isin mul'atee fi ija manguddummaatiin walgahii kana yookaan yaa'ii hoogganoota Oromoo kana akkamitti ilaaltan? Ani akka dhalootatti har'a kan ilaala. Maaliif qabsoon kun nama baay'ee nyaatee as gahe Oromoo keenya nama keenya diinni walitti tamsaafti amma immoo tokko ta'uun abbaan amantii ijoolleen dargaggeessii dargaggoojaarsii wal ga'anii waan murteessuun diinaaf azanii guddaadha. Ilmaan Oromooti immoo gammachuudha. Har'a diinii raftee hin bultu ilmaan Oromoo inni hidhaa keessa jirus inni caakkaa jirus inni bakkee jirus gammadee bulu. Kun waan guddaadha. Tokkummaa kana caalaa kun itti nuuf hafuufuun jedha malee. Uummata Oromootiif dhaamsa kam qabdu isin manguddoon Oromoo? Akka manguddootti dhaamsa maal qabdu? Dhaamsi kan tokkichummaa caaleen jiru kan tokkummaa caaleen jiru iyyinee galuu immoo miti waan illee bukkee dhaabachuu. Waan illee bukkee dhaabachuu nama keenya. Ijoollee harka duwwaa deemtu kana harka ta'ee hidhachiisu biyya keessatti qabsoon akka jammaramu waan barbaachiseen nummoo rakkina keenya otoo sodaaniin wadaajii keenya taate keenyaan achi teenye ijoollee keenya gargaara. Amma kan jiru sodaaniitti nu barsiisa keenyaatti barsiisa Jibuutiitti barsiisa nama keenya achi keenyee waan keenya gargaara an tokko achi keessa ta'e nama keenya ijoollee koo gargaaruu nan barbaada achitti hunduu barbaada biyya koo keessatti. Bilisummaa hedduu barbaada warra qabsaa'uu dura jiru gargaaruu barbaada. Tole hedduu galatoomaa ulfaadha. Tole egaa mee ati dargaggeessaa umriin kan kee yaangi jenereeshiniidha. Mee namoonni akka kan keetii dargaggoonni akka kan keetii biyya keessatti miidhamaa jiru rakkataa jiru mee akkamitti ilaalta waan san akkam jettan dargaggoota akka kee biyya keessa jiran? Baay'ee nama gaddisiisaa dargaggoonni keenya du'uun isaanii biyya isaaniitiif ja'anii du'uun garuu gootummaa guddaa agarsiisa. Akka jabaataniitiin qabsoo isaaniitti fufan dhaamsa kennaafi nullee haga dandeenyutti asitti baranneetiin oo rabbi jedhee gaaf tokko Oromummaa bilisumsuudhaaf wajjin dhaabannaa isaan hojji. Kana booda kan sirrimatti itti jabaachuudhaa Oromoo waliif finneetiin akkanatti walii hoo jajjabeessine bilisummaan hin dhufti wanni nu orgu hin jiru jechuudha. Dargaggoonni akka kan keetii dhalataan kunniin biyya alaatti qabsoo uummanni Oromoo geggeessu kan duris ta'e kan ammaa kana mormii biyya keessaas ta'e manguddootaa fi hoogganoota hayyoota irraa fuudhee galmaan gahuudhaaf maal gochuu qabu? Maal gochuu qabdanis? Wanni duraan dursee gochuu qabnu barnoota keenyarra sirriitti jabaachuu qabna. Barnoota keenyarra yoo sirrii jabaanne aadaa keenyallee sirriitti barannee sirriitti seenaa keenya sirrii barannee seenaa keenya san osoo nama biraatitti hin dabarsin seenaa keenya sanitti sirriitti of sirrii itti jabeessineetiin uummata keenyaaf dabarsu sanyii itti uftuuf dabarsu seenaa kanarratti immoo seenaa keenya sirriitti kaa'achuu qabna jechuudha. Seenaa keenya hoo ofiin keenyaan kaa'annee hoo ofii keenyaan barreessinee namni tokko nu barreessu. Kanaafuu dargaggoon akka kiyyaa kunniin seenaa ofii baratanii seenaa ofii san katabuu qaban jechuudha. Tole hedduu galatoome. Omar rakkoon hin jiru galatoome. Tole egaa Dooktor Olaanii mee haala ammaa guyyoota 3 geggeeffamee ammaan kan ammoo xumurri isaa ibsamee uummataaf gargar bahamu irratti ka'umsarraa haga ammaatti gabaabumatti wanti isin jettan maaltu jira? Ani wanni hin jiru gaa qorri kun haala gartee nama gammachiisuuni xumuree jalqaba gartee hojii gurguddoo dalagamuuf teessuuti akka jalqabatti waan gaariidha. Firii gartee gurguddoo ta'ummanni Oromoodhaa hegereef hawwusan fiduudhaaf bu'uura bareedaadha bu'uura gaariidhaan jedhan. Tole mee uummanni kallattiidhaan as qaamaan asitti argamuu dhabanis gama miidiyaa OMN kallattiidhaan hordofanis ta'ee kan biyya keessaa hordofaa jiran cuunfaa walgahii kanarraa maal hubate jettanii yaaddu isin akka nam tokkootti? Hora kanarraa gaa wanni namni hubachuu qabu ta duraa Oromoon gartee dandeettii qabu cufaahu walitti qabatee bakka jiru bakka garaagaraatii bakka fagoodhaa dhufee dhimma gartee ariifachiisaa kana gartee waan hamtuu hedduu kadeemu jiru kana
qoricha itti godhuudhaaf itti barbaaduudhaaf asitti dhufuunsaa waan hedduu nama gammachiisaatii jalqaba gaariidha wanni irraa hubachuu namni qabus gartee mana taa'ee laaluu jiru kuni jalqaba gaariidha gartee akka suduuda gaariitti achi nu oofu abdii guddaadhaan irraa qaba hedduu. Dr. Ali hedduu galatoomaa ulfaadha. Galatoomisman. Najaat Hamzaa guyyoota hedduuf Atlaantaa keessa jirta Minnesota irraa dhufte dadhabbiin akka jirus beekamaadha. Mee kanuma irratti haga ammaatti walga'iin kun yaa'iin kun guyyaa sadii geggeeffamee amma xumuramee jira. Guyyoota sadii kana keessatti ammoo bifa icciitii ta'een geggeeffamaa ture. Alan baane icciitiin kun hin baane haga ammaatti haala kanaan deemamuu fi xumura irratti ammoo warri waan kana qindeesse ummata yookaan hawaasaaf ibsuun maal agarsiisa kun akkamitti ilaalama? Akka nama tokkotti hawaasni tokko gaafa icciitii ofii tiifatee waliigalteedhaan qooqa tokkoon tiifatee argitee waan barbaadurra goolii inni barbaadurra gahuu danda'e bilisummaan akka balbala keenyarraa ol tartee jirtu agarsiisa. Ammoo hamman addunyaa tanarra dhaladhee hamman hagee wanta hedduutti dhibamaa turreerra. Namoota hedduutu Oromoon hammana ga'uu ilaalcha adda addaa qabu bakka adda addaarraa dhufu walitti dhufee jechuun bakka takkaan nagayaan ni deemaa jamee yaadamne ture sun hundi puruuf ta'eeti namni dheebuu bilisummaa takka qophii hojii bilisummaan barbaachistu gahee san taphachuuf namuu akka qophaa'e natti agarsiise. Kun ammoo hawwii haaraa nu hunda keessatti hawwatee jira jechuudha. Kanarratti yaadonni tokko gama hawwata Oromootiin qeeqa tokkotu walgahii irra ka'aa ture kan hubadhe sunis dubartoonni Oromoodhaa baay'inaan irraa qoodan fudhannee sadarkaa hooggana yookaan yaa'ii hooggana Oromoo kanarratti hin argamne dubartiin hoogganummaa keessaa maaf qoodan fudhanne fa'a kan jedhu ka'aa ture atis akka hawwata Oromoo keessaa nam tokkotti kana hoo maal jetta? Kuni yaa'ii kana qofa osoo hin taane yeroo ammaan tana qabsoo uummata Oromoo kan gaggeeffamaa jiru keessatti dubartiin ga'een isiin taphataa jirtu ga'ee guddaadha. Garuu mul'inni dubartoota hedduu hin argamu. So wanta systematically nuti address godhuu qabnutu jira akka dubartootatti illee jechuudha. Osoo yaaminsa garee warra dhiiraa hin eeyne nulleen akka dubartoota Oromootti akka isin waliin dadhabaa jirrutti Oromiyaaf jechuudha. Akkasumatti nulleen qooqa keenya gahee keenya represent gochuutu nurra jiraata. Sun yaa'ii kanarratti kan hundaa'e osoo hin taane waan systematically guututti address ta'uu qabudha anjaa. Angama kiyyaan haala saniin ilaalaa jechuudha. Najaat Hamzaa galatoomii gara biyya kee Minisootaatti nagaan deebi'i. Galatoomaa isinis. Dr. Obsa Hasan wanta kana keessatti akka qooda fudhatanii fi jalqabumarraa kaasee warra waan kana sochoosaa ture keessaa nam tokko mee barbaachisummaan isaa yaa'iin kun guyyoota sadiif akka geggeeffamu maaf ka'umsi kun ka'ee maaf bu'uurri isaa lafa taa'ee maaf barbaachisee akkasumas guyyoota sadiin kana keessatti maaltu ta'ee kaayyoon isaa hoo maali gabaabumatti? Barbaachisummaan isaa biyya keessatti amma amata guutuu kan naanna'e sochii fincila xumura gabrummaa kan jiru isaan ijoolleen teenya ijoollee irraa ilaa doktoraa warri lafa qotatu hundinuu Oromoo waan barbaadu beekeeti fincilee lafaa ka'e. Nuti qaamotiin Oromoo biyya alaa jirtuus waa lama godhuu dandeenya. Akka bilisaatiin akka yaa'ii kana walitti dhufnee mari'achuu. Lammada qabeenya qabnu leecalloo qabnu walitti qabnee uummata biyyaa gargaaru nutillee asitti hawaasummaa keenyaan cimuudha. Yeroo uummanni keenya biyya keessatti aarsaa olaanaa kafalaa jiru kanatti nuti warri biyya alaa isaan yoo danda'ame odaa keenya jala dhufanii mari'achuudha. Immoo haalli waan hin mijoonneefiif jecha nuti ala kanatti hiree qabnu tanaaf fayyadamne waan Oromoof ta'a jennu kan nutilleen itti gumaachuu dandeenya. Hayyoonni Oromoo dhibbaantamaan kan ta'an kumaantamaan kan ta'an ala kana jira. Isaan caata akka jala walitti dhufanii ija keessa wallaalaa Oromiyaa keessaa namoonni garaagaraa dhufe kuni yaada waloo fiduudhaaf akkanatti walitti dhufnee bareennee guyyaa sadiif mari'annee qabiyyee isaallee akkuma argitanitti asitti illee ibsamee ture jechuudha. Gara fuula duraatti maali karoorri qabdan wanta akkanaa kana qopheessuus ta'ee wanta biyya keessatti raawwatamaa jiru kana ammoo fala itti argamsiisuuf gara sadarkaa addunyaattis haa ta'u akka dhala Oromootti wanni godhamuu qabuu fi karoorri isin qabdan maali? Karoorri jiru yaa'iin gumiin akkanaa kun bakka itti fufuudha.
maaliif kun wixineedha malee dhumaa miti. Lammada qabxiin lama kana nuti asirraa bahu jirruuni dhaaba gargaarsaa taask foorsii dhaaba gargaarsaa walitti sassaabdee gadhu tubdu tokkootu uumame. Wanni suni qindoominaan gumaata Oromoon haala garaagaraatiin godhaa jiru bakka takka deebisee akka mul'ata qabuun uummata keenya dandamachiisuu irratti sun tokko. Kan lammadaa karaa advocacytiin uummata keenya uummata addunyaa barsiisu uummanni Oromoodhaa guddina isaa lafti isaa badhaatuu ta'ee yeroo dheeraadhaaf mirgi isaa kan sarbamee fi biyya fiitti duguugsanii kan irra gahaa jiru ta'uu addunyaa barsiisa. San malee ammaas uummanni Oromoo rakkoon uummanni Oromoo mootummaan Itoophiyaa dhufaa dabraan irra geessisaa jiru kun yoo dhaabbate nageenyi biyya sanittis ni dhufa, gaanfa Afrikaattis ni dhufa, furmaata guddaatu dhufuuf ta'a. Uummanni Oromoo jabina inni qabuun gootummaa inni qabuun saba biraa miidhuufi miti waan ifiif qabu irratti abbaa ta'uu fi jennee ibsuudha. Kun ammaas akkuma beekamutti qabsoon uummata Oromoo akkanumatti as hin geenye. Qabsaa'ota meeqaatu itti wareegame dhaabbileen keenya keessattuu waggoota 40-50 qabsoo keenya kan gaggeessaa ture adda bilisummaa Oromoo kan mallee gaggeessaa jiru dhaabbileen hundinuu akka nama tokkoottis ta'e akka gareetti gaggeessaa jiran kuni yeroo ammaan tanaa uummanni keenya immoo biyya keessa guutumaan guutuu Oromiyaa keessatti hafuura tokkoo fi sagalee tokkoon ka'ee daawun wayyaanee kan jiru kana xumura godhuudhaaf dhaabbileen siyaasaalleen akka karaa tokkoon luucaan uummanni hawaasummaan ijaarames waan isarraa eegamu akka godhu ijoolleen asii guddattulleen waan Oromoo baree aadaa isaa dhaalee immoo biyya fi akka hin irraanfanne uummata fi ka biyyatti dhumaa jiru kan akka hin irraanfanne warra hacuuccaa biyya Itoophiyaa keessa jirtuun biyyoota ollaa faca'ee jiru kanas akka hin irraanfanne godhuu fi korri akkanaa gumiin akkanaa kun barbaachisee ammallee itti fufaa san jala murree asiin geenye jechuudha. Dooktar Obsaasan hedduu galatoome. Isinilleen akkuma yeroo hedduu jirutti sagalee uummataa gurra uummataa taatanii bikka akkanaa kanatti dhuftanii bikka Oromoon 600 guyyaa 3 fi cinaatti mari'ate deebii ammaas walgahii hawaasaa magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatti as dhuftanii nu bareechitanii waan nuti tolle uummata keenyaan kan tuuxaniif ammallee horaa bura isin warri OMN keessattuu warri OMN keessa hojjetu. Hedduun isin galatoomfadha maaliif waa meeqa wareegdaniiti as jirtanii ammallee nutis isin gargaarra hawaasinillee isin maddii jira ammallee jabaadhaa qabsoo Oromoo keessaa isinis dagalee tokko dagalee teenya tana numaatu jabeeffachuu qaba waliin haa jabaannu jaa fayyaada. Egaan daawwattoota keenyaa as Atlaantaa Joorjiyaatti yaa'iin hoogganoota Oromoo guyyoota 3 geggeeffamaa ture. Guyyoota 3 kana keessatti qabxiileen hedduun irratti maratamaa kan ture yoo ta'u keessumattuu haala hegeree Oromiyaa fi Oromoo irratti bal'inaan mari'atamaa ture. Marii kana irratti kanneen argaman waldaalee hawaasa Oromoo bakka garaagaraa hoogganootaa fi hayyoota akkasumas bakka bu'oota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kanaan alattammoo abbootii amantii fi kanneen biroo irraa qooda fudhatanii irratti argamanii turan. Egaa walga'iin kun guyyoota 3f haala gaddis cimaa fi haala dinqisiisaa ta'een kan geggeeffame yoo ta'u yeroo ammaa kana xumuramee namoonni hundinuu gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran. Egaa koraa kanaan wal qabatee nutis tuutni OMN yeroo ammaa kana xumurree gara imala keenyatti deebi'uudhaaf qophiirra jirra. Kanneen biyya keessaa fi biyyoota alaarraa nu daawwattanis hedduu galatoomaa jecha haga turtii guyyoota 3 kana keessaa kan isin wajjin ture an Usmaan Kumeeti gama teeknikaatiin nu deeggaruudhaa fi nu gargaaruudhaan kan na waliin ture Fu'aad Siraajii fi tuuta OMN akkasumas walumaa gala uummata Oromoodhaa galatoonfachaa gama kiyyaan nagaan naa jiraadhaa kasiniin jedhu an Usmaan Kumee Atlaantaa Joorjiyaarraa. Lammiin daame gadaan bilisummaadhaa woboon bosonaa garba. Hayyuu beekaa qabna kan sabaaf yaaduu doorsifna lagaan taate. Ajjeesirra jedhuu diinaa keessa akka gumaan baatu. Jaallan kufanii singadhu gumaa isaanii lola muraasaanii. Mutaadhaanii samiidhaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii. Jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii. Jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii.